harka fuune daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya kun miidiyaa keessan bokkuu multimedia sagantaa Gingilchaa torban furannee dhufnu kan torbee kana qabadhee isiniif dhiyaadheera. Sagantaa Gingilchaa torban kana qabatee kan isiniif dhiyaate jeneraaltichi keessan qaxaleen keessan Haftaamuu Lamuuti. Kanneen sagantaa keenyaaf haaraa taatan YouTube chaanaalii keenya subscribe godha. Sagantaa keenyarraa wooma xiqqoo seellee yoo warraa hubattan hiriyoota keessanii raabsuun dagatinaa haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turan afeerraa keenya yeroo hundaati. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa Gingilchaa torban kana fudhadhee dhufeera. Sagantaa Gingilchaa torban darbee keessatti imala keenya gara Oromiyaa dhiyaatti goone magaalaa Jimmaarraa Aggaaroo Bashaasha geenye dhedheessa bishaan bira geenye ol deebine torban dhufu keessa immoo dhedheessa achi waan jiru Bunnoo Baddallee Jannata Lafarraa Hilluu Abbaa Booraa keessa dhannee waan daawwannee dhufne isin biraan ga'uudhaaf waadaa galeen jira. Sagantaan koo har'aas kanuma. Haa ta'u garuu sagantaan guyyaa har'aa fudhadhee dhufetti otoo hin darbin dura yeroo baay'ee uummata keenya uummata Oromoo burjaajessuudhaaf sooshaal miidiyaa kana keessatti ololli adda addaa ololli kijibaa torbaneen bixxilamee nuu kennama. Kanarraan yaada kennachuu barbaade. Olola kana utuun hin qulqulleeffatin dhugaan jirtu eessa biratuun hin jedhin jarjaree dhufe gurra uummata kootiif kabajaa guddaa waan hin qabuuf ariifadhee waan dubbadhu. Ariifadhee sin barreessine yeroo itti fudhadhee waan kana adda baafadhee qulqulleeffadheen gadi dhufe hayyuu Oromoo beekaa Oromoo Dr. Gammee nagaan isiniif haa ta'u Dr. Gammachuu Magarsaa. Waa'een Dr. Gammachuu Magarsaa guyyaa lamman kana sooshaal miidiyaa kana keessa baay'ee mata duree wayii ta'e ittiin afarsaa jiru. Waa'ee kanarraan barreessine waa'ee kanarraa isin dubbanne. Ganama suubii har'aa ka'een yoom lafti naa bari'a jecha ganama suubii maanguddoottan bilbile. Qaanqee har'a ganamaan eessaa natti bilbiltaa naan jedhan Doktor. Maali Doktorii dhaqanii dhagaa diimaa hambatan malee maqaa isin xureessaa jiru sooshaal miidiyaa kana keessaa innaan isati naa bilbilte kana dura namoota 10 oltu naa bilbileeran ganama suubii sanan. Olola kijibaatu maqaa isaaniitiin geggeeffamaa jira. Doktor Gammeen magaalaa Finfinnee irraa jireenyi tammaatee baadiyyaa Dambidallootti hin galle. Magaalaa Finfinnee boolee jiru. Haa ta'u malee naan jedhan Dr. Gammeen bara wayyaaneen hojiirraa na ariite bara mootummaa kana keessa mitiidhan bara wayyaaneen hojiirraa na ariite magaalaa Finfinnee irraa ba'een baadiyyaa Dambidalloo qe'ee warra kootii irratti galeen tureedhan. Erga mootummaan kun dhufe immoo hiriyaan kiyya har'a lubbuun kan na bira hin jirre lubbuunsaa kan jannataa haa ta'u ilma naaf kennee jedhan Dr. Alii Birraan. Ilmi Dr. Alii Birraan naaf kenne yaadataa Juuneddii jedhama. Yaadataa Juuneddiitu bakka hin jirurraa immoo na fidee magaalaa Finfinnee jira. Ani hin rakkannesi, hin beelofnesi, dhukkubsadhees hin ciisne osoo ilmi koo yaadataa hin jiru ani rakkadhu naan jedhan Dr. Gammeen. Waa'ee kanaa miidiyaa irraanis gadi baanee haasa'uun afarsuun nun barbaachisu. Haa ta'u garuu ololli kun eessa akka ta'e immoo qorannoo geggeessuu qabna. Dhugumaan Dr. Gammee gargaarsatu barbaachise jedhanii yoo olola akkasii oofuun isaan barbaachise maaliif naan hin mari'atanii naan jedhan. Anoo asuma hin jira. Bilbilli koo nama hundumaa bira jira. Bilbilanii maaf nan gaafatanii. Fedha koo na gaafatanii maaliifi akkan gargaarsa barbaadu naan goone. Kitaaba immoo barreeffadheen harkaa qaba. Kitaaba dhalootaaf ta'uun harkaa qaba. Kitaabni koo kun akkaataatti uummata koo bira naa ga'utti maaliif fala naan fallee. Anoo nama siyaasaas miti maaf maqaa kootiin daldaluun isaan barbaachise jedhanii ganamaa walitti kolfaa ture. Kanaafi yeroo baay'ee sooshaal miidiyaa kana keessatti oduun adda addaa akka hawaasni keenya nagaan taane hawaasa kana uummata kana walitti buusuudhaaf mootummaadhaaf uummata walitti buusuuf hayyootaaf mootummaa walitti buusuuf guyyaa guyyaan ololli geggeeffama. Ololli kun eessa jennee dura yaaduu qabna. Warri ariifattanii barreessitan, warri ariifattanii komattan, warri ariifattanii waan hin taane hiriyoota koo baay'ee jira. Waan adda addaa barreessaa turtan yeroo olola akkasii agartan. Wanti kun dhugaan isaa eessa? Yoo nama sana illee quunnamuu hin dandeessan ta'e nama sana quunnamuu danda'u barbaadaatti oduu kana adda baafadha. Lubbuun namoota baay'ee waan akkasiitiin darbe.
maqaa wal xureessuudhaan dabarsanii wal kennuudhaan olola kijibaa maqaa wal irratti oofuudhaan namni wal balleessa namni wal xiqqeessa namni wal arrabsaa oola olola social media irratti agartan hunda isaan fudhatina warri kaan dantaa siyaasaatiif jechatti gargaaramu warri garuu qulqullinaan waa'een uummata keessanii isin dhibu waa'een saba keessanii isin dhibu waa'een hayyootaa waa'een qabsaa'otaa isin dhibu mee wanti kun eessaa dhufe jedhaati jalqabatti yaada ariifatanii yaada kennuun salphaadha ariifatanii komachuun salphaadha garuu gadi fageessanii ilaalutu baay'ee barbaachisaadha ololli kun eessaa dhufe eenyutu nu barreesse eenyutu waan akkasii nu godhe nama magaalaa Finfinnee keessa doktora keenya nagaan jiraachaa jiran akka isaan rakkinni guddaan isaan qabatee uummata Oromootiin xiqqeessuudhaaf kun osoo uummanni Oromoo bal'aan amma naga'u jiru akkamitti hayyuun Oromoo rakkata wanta akkasii kana geggeessan warra uummata Oromoo salphisuu xiqqeessuu barbaadanidha Oromoon hayyuu isaatii bakka hin qabu Oromoon qabsaa'aa isaatii bakka hin qabu Oromoon beekaa isaatii bakka hin qabu jedhanii ittiin olola oofu waan ta'eef ololli akkasii kun gaafa dhufu irratti yaada ariifatanii yaada kennuun baay'ee barbaachisaa baratuu Gingilchaa daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa Gingilchaa torban kanaaf fudhadhee dhufe keessatti kabraa wanti waliin ilaallu guyyaa 5 darbe kana waan social media miila tokkoon naabaa jiru waa'ee dargaggoota Oromoo mootummaan dargaggoota Oromoo humnaan fuudhee raayyaa ittisa biyyaatti makaa jira abiddatti oofaa jira poolisii humna addaa Oromiyaatti makaa jira jedhamee social media irraa afarfamaa jiru tokkorraan yaada kennachuu barbaade ani gaa siyaasni kun naagaluu madidde siyaasi kun naagaluu keessatti guddanne keessatti ilkaan buqqifanne keessatti rifeensi nurraa dhume achuma keessattis immoo rifeensi nuu biqile amma immoo harriin tokko nuu ba'aa jirti yoomuu akkuma nuu galuu wallaalle siyaasi kun siyaasuma kanan nuu galuu warri har'a maaliif dargaggoon Oromoo raayyaa ittisa biyyaatti makamu jedhee hidda mormaa kaasee iyyi kun waggaa 4 dura immoo waraanni bilisummaa Oromoo jedhamu nun barbaachisu kan nu barbaachisu raayyaa ittisa biyyaatiif humna addaa poolisii Oromiyaati dargaggoonni achitti makamaa jedhan nutti iyyaa turan akka inni waraana bilisummaa Oromoo ta'us hin barbaadu akka inni raayyaa ittisa biyyaa ta'us hin barbaadu akka inni poolisii Oromiyaa ta'us hin barbaadu uummata kana harka qullaa hambistanii eessatti geessuudhumaaf adeemtu biyya kamirrattiyyuu dargaggeessi poolisii ta'ee biyya isaa eeggata raayyaa ittisa biyyaa ta'ee biyya isaa eeggata rakkoon kinoo Wallagga ba'aa keessatti finxaaleeyyiin daangaa darbanii uummata keenya ajjeesaa jiru jennee iyyina kinoo asii Walloo keessatti hawaasni keenya finxaaleeyyiin halkaniif guyyaa dhufee akka godhu jennee iyyina kara Fantaallee kana keessaas akkas ture kara Salaalee kana keessaas akkasii erga dargaggeessi hidhatee dhaqee waraana ta'ee uummata isaa hin ittisne uummata kana eenyutu irraa ittisaa maaliif dargaggoonni Oromoo raayyaa ittisa biyyaatti akka hin makamneef halkaniif guyyaa irratti hojjetama waay mee bu'aansaa kun eenyuudhaaf uummata tokko gaachana malee hambisa yoo dargaggeessi hidhatee raayyaa ittisa biyyaatti makame poolisiitti makame uummata isaa hin ittisne mee isintu uummata kanarraa diina eegamoo isintu uummata kanarraa diina ittisa mee kan naagaluu dide isuma kanaaman dargaggoon keenya olola social media irraa akkati hidhattee uummata keenittisne akkati uummata keetiif gaachanan taane akkati poolisii Oromiyaatti makamne akkati raayyaa ittisa biyyaatti makamne sin godhu hin naggeeffatina loltuu ta'uun kabajaadha poolisii ta'uun kabajaadha poolisiin loltuun lubbuusaa dabarsee biyya isaatiif kan kennuudha naamusa kan qabuudha sansakkaa kan qabuudha gaafa karaarra deemullee hin bareedam gaafa hidhatee deemullee biyya isaatiif lubbuusaa nama dabarsee kennuudhaaf yeroo namni mana keessa nagaan bulu inni corroqa keessa bulam inni bokkaa keessa bulam inni agabuu ala bulam biyya isaa waan jaallatuuf loltuu sadarkaa xiqqoorraa har'a yoo kaatan bakka guddaa har'a jeneraaloota keenya gurguddoon ga'uuf adeemtu isaan fakkeenya siniif ta'uu qabu fiildi maarshaal faan fakkeenya siniif ta'uu qabu jeneraal Geetaachoon faa jeneraal Baacaan faa jeneraal Dr. Haayiluun faa akka jeneraal Ilmaa faa jeneraal Abdurramaan faa jeneraal Abdoon faa jeneraal Hacaaluun faa jeneraal Yaadataan faa jeneraal Indaalkaachoon faa jeneraalota gurguddoo baay'ee qabna har'a akkuma keessan kana yeroo gara waraanaatti makaman ololli meeqa irratti geggeeffamaa ture maqaan isaanii meeqa turaa ture
bitamtoota maalota ittiin jechaanii turre jabana sana keessa otoo isaan bara sana olola ittiin jedhamaa ture dhaggeeffatanii dudduubatti deebi'anii silaa har'a salphina keenya silaa har'a jenaalota gurguddaa kanan qabnu sadarkaadhuma xiqqoorraa ka'anii bakka guddaa kana ka'anii har'a bakka kaatan xiqqoo sana ilaalina bor bakka guddaa geessum bor jedhanaalli isiniin bor fiildi maarshaaliin isiniin biyya keessaniif saba keessaniif har'a iddoo adda addaatti wanti bo'aa jirru kun osoo raayyaatti isa biyyaatti makamtanii hawaasi keenya hin bo'u osoo isin poolisii oromiyaatti makamtanii hawaasi keenya hin bo'u akkasin poolisii oromiyaatti hin makamne raayyaatti isa biyyaatti hin makamne olola geggeeffamaa jiru kanan dhaggeeffatina warri siyaasaa dantaa mataa isaaniitiif alloltuun jaalladha kanaafan jeranaaltichi keessan jedhee kan hin haasoof loltuu waanan jaalladhuuf loltuusa biyya isaatiif haqa isaatiif hawaasa isaatiif lubbuu isaa dabarsee kennu sana waanan jaalladhuufini ani jeranaalticha keessan jedhee maqaa jeranaalummaatiin of waama kabajaan qabaaf loltuu biyyaatiif kabajaan qabaaf poolisiidhaaf ulfinan qabaaf lubbuu isaa tokkitti dabarsee biyyaaf kenna ummata isaatiif kenna kanaaf dargaggoonni keenya olola sooshaal miidiyaatiif gurran kennina ummata keessaniif gaachanni isin saba keessaniif gaachanni isin biyya keessaniif gaachanni isin kan biyya kana warra amma jirurraa fuudhee fuulduratti ceesisu isin baratuu gingilchaa daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa gingilchaa torban kanaaf fudhadhee dhufe kan xumuraa wanti waliin ilaallu imala torban darbe geggeessine akkuma isiniin jedhe aggaaroo irraa kaane dhedheessa ceene bunnoo baddallee hilluu abbaa booraa salgan hiluu maqaa isaanii kana duraan baay'ee nagaa biyya magariisaa biyya bareedduu gaafa jedhanii dhugaanatti hin fakkaatu ture hamman dhaqee ija kootiin ilaalutti amma garuu kabajaan isiniif haa ta'u nagaan isiniif haa ta'u ummanni hilluu salganii ummanni hilluu abbaa booraa ummanni bunnoo baddallee ummata uumamaaf kabajaa guddaa qabu uumamaaf kabajaa guddaa qaba caakkaan biyya sana keessatti agartanii ummatichatu caakkaa sanaaf kabajaa kenneef nama kasala karaa irratti gurguru in agartan nama muka muree mukaa waa godhu in agartan uummanni naannoo sana magariisaaf uumamaaf uummata kabajaa guddaa qabudha kanaaf dachiin isaanii hanga ammaa kana bareeddee magariisaa taate dhalootaaf dhalootatti darbaa jirti yuuniskoo irratti kanaaf galmoofte kabajaa uumamaaf kennuu duwwaa miti keessummaa baay'ee jaallatu ilaala warri bunnoo baddallee kiiloomeetirii 20 wayi deemanii dhufanii nu simatan nuti iyyuutti deemaa jirram kiiloomeetirii 20 wayi achi as dhufanii karaa gubbaa dhaabbatanii mooterri namni konkolaataan namni kuni simannaan kun numamoo kabiraatu dhufaa jira jedhan galagalee gaafa edaa isaan numaaf dhufan hooggantoota gurguddaa ani kabajaa akkasii argeen beeku uummanni hojii isaa dhiisee karaa gubbaa dhaabbate harka walitti rukutuun nama simata maal akkam keessummaan jaalladhu maal uummanni akkasii uummata uumamaaf kabajaa qabu uummata keessummaaf kabajaa qabu uummata qilleensaaf kabajaa qabu waanuma dhaqanii jannata keessa galtan isinitti fakkaata kana ani itti baay'isuudhaan miti waanan ija kootiin dhaqee argee kinoo viidiyoo irratti argaa jirtan simannaan kun amma simannaadhuma Dr. Abiyyiidhaaf yookaan pirezidaantii Shimallis Faatiif godhame hin fakkaatu hammana nama jaallatu ummatichi dachii isaan keessa jiraatan jannata lafarraa keessa jiru waaqayyoon uumamumaan jalqaba dachii bareedduu keessa ummata kana kaa'e ummata uumama isaa kunuunfatee mukatuun cabsin mukaaf kabajaa kenne qeesaatiif kabajaa kenne bineensaaf kabajaa kenne bineensi karaa gubbaa dhaabbatee nama simata gaafa jedhu ijoolleen tokko akka arrabaatti fudhatan bineensi karaa gubbaa dhaabbateetu si simata bara ummata isaa duwwaa miti qilleensi isaa nama jaallata bishaan isaa nama jaallata dachiin isaa nama jaallata hooggansi isaa nama jaallata ummata akkasii qabaachuu kottan baay'ee boona baganuuf jiraattan ummanni bunnoo baddallee baganuu jiraattan ummanni hilluu abbaa booraa baganuu jiraattan ummanni salgan iluu akkuma asirratti argaa jirtan jalqaba gaafa magaalaa Dambii geenyu hawaasni karaa gubbaa dhaabbatee harka walitti rukutuudhaan bajaajiin xan gochaa mooteraan simatamne magaalaa Dambii keessa dabarree dhannee lafa baalli shaayii itti dhaabamu dhannee daawwanneerra lafa abukaadoon dhaabbatu dhannee daawwanneerra
bulchaan Bunnoo Baddallee obbo Amaan akkasumas kantiibaan magaalaa Dambii kantiibaan magaalaa Baddallee itti gaafatamaan paartii iddoo adda addaatti hooggansoota gurguddaan baay'een bakka sanatti dhufanii kabajaa ulfina guddaa nuu kennanii achi ol deebinee magaalaa Dambii keessa egzibiishinii dammaa lafa qotee bulaan damma isaa dhufee taa'ee itti gurguratu guyyaa jalqabaatii fi Montatti sana murree aniif obbo Amaan eebbisiifnee jirra damma babbareedaa nuu kennan asheeta keenya nyaannee ummatichi simannaa addaa nuuf godhe baay'ee nama gammachiisa akkaataa isaan itti keessummaa jaallatan jechootaan ibsuun natti xiqqaata waan ta'eef hawaasni keenya iddoo adda addaatti argamtan dhaqaatii daawwadha nagaadha waan tokko hin jiru tisiisi namarra bu'u hin jiru kanniisa duwwaadha kanniisa